Can I ask if there are any questions first? dubartoota keessaa namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatu barbaadu jira? Ask a question. Good evening, Doctor. Akka multe Dr. Naik. Islaamummaaf kabajaa guddaa qaba. Gaafiin kiyya kan galgala kana sanama gabbaruun islaamummaa keessatti cubbuu irra guddaadha jedhama. Rabbi illee nama sanama gabbaruu hin araaramu. Garuu namoonni maatii muslima hin ta'in keessatti dhalatan hoo? Fakkeenyaaf Indiyaa keessatti uummanni irra guddaan hordoftoota Hinduuti. Tarii yeroo dheeraaf jiraatanis namni waa'ee islaamummaa isaan barsiisee hin jiru ta'a. Ammas islaamummaanis isaan hin dhaqqabne ta'a. Badiin uummata kanaa maali? Jannatan seenanii? Rabbiin namoota kanneen jannatan seensisu gaafa dhalatan irraa kaasee waan barsiifaman qofa yoo hordofan badiin isaanii maali? Rabbiin isaaniif rahmatan godhu galatoomi. They believe what is being taught to them since the day they were born. Does Allah not have mercy on them? Thank you. Sister asked a very good question. Obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte. Gaafii gaafatamuu malte. Namoonni maatii musliiman ta'een keessatti dhalatan fakkeenyaaf maatiin sanama yoo gabbarte isaanis yoo sanuma hordofan akkam ta'an? Badiin tan eenyuti? Rabbi tanaaf akkamitti isaan qixaaxaa jettee gaafatte. Gaafii bareedduudha. Sababa kanaaf nabiin keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daa'imni hundi diin fixraa islaamummaa irratti dhalataa jedhan. Daa'imni sun maatii Yahudaa keessatti dhalatus, maatii Kiristaanaa keessatti dhalatus, maatii Hinduu keessatti dhalatus yookiin maatii Muslimaa keessatti dhalatus jalqaba Muslima ta'ee dhalata. Akkumaan duratti ibsi Muslim jechuun nama fadhinnaa isaa Rabbii ol aaneef kennu jechuudha. Daa'imni hundi wayita dhalatu fadhinnaa isaa nama Rabbiif kennu ta'ee dhalata. Boodarratti hangafoota isaatiin, maatii isaatiin, barsiisota isaatiin dhiibbaa jala bu'u mala. Kanaanis sanama gabbaruu ibidda gabbaruu danda'a. Haala kanaan karaa sirriirraa maqu mala. Nutis sababa kanaaf wayita namni tokko islaamummaa fudhatu jecha revert yookiin deebi'ee jedhu fayyadamna. Convert kan jedhu sirrii miti. Convert jechuun amantii takka gadhiisanii tan biroo fudhachuu jechuudha. Revert jechuun ammoo namni sun duraan karaa sirriirra ture. Itti aansuun karaa dogongoraarra bu'ee boodarratti ammoo gara karaa sirrii san deebi'e jechuudha. Kanaaf obbalii jechi sirriin gocha kana ibsu revert yookiin deebi'ee jechi jedhu kana. Amma gara gaafii teetiitti haadachaanu. Nama hawaasa musliiman ta'een keessatti dhalate Rabbi maaliif badii dalageef isa gaafata. Daa'imni tokko dhalatee osoo hin ballagin osoo umrii gaarii fi hamtuu itti adda baafachuu danda'u bira hin gahin yoo du'e inshaa Allah jannata seena. Maaliif? Sababni isaa daa'imni hundi gaafa dhalatu fadhinnaa isaa Rabbi ol aaneef kenneeti. Umrii daa'imummaa isaattis haaluma san keessa jiraata. Muslima ture. Tarii maqaa Hinduu yookiin Kiristaanaa qabaachuu mala. Yohannis Raamuu jedhamee yaamamuu mala. Kun rakkoo takka illee hin qabu. Ijoollee xiqqoo tahee umruma san irratti yoo du'e mucaan sun jannata seena. Maatii muslimaa keessatti isaa dhalatu. Maatii muslima ta'een keessatti isaa dhalatu. Boodarratti wayita mucaan sun guddatee dargaggeessa ta'u waan achi booda dalaguuf itti gaafatamaan matuma isaati. Sababa kanaaf ijoolleen xixiqqoon wayitee akka garagaraa raawwattu. Manni murtii isaaniif laafa. Garuu mucaan tokko gaafa dargaggoome waan abbaan kiyya akkaan itti haatu na barsiiseef hin hate jechuu hin danda'u. Daa'imni tokko guddatee eega waggaa 22 guuteen booda yoo yakka hannaa raawwatee poolisiin qabame abbaa kiyyaatu akkaan itti haatu na barsiisee hate jechuu hin danda'u. Gaafa waggaan isaa 5 yoo akkas jee tarii irraa fuudhamuu mala. Ijoolleedha hin bilchaane jechuun ni malan. Haa ta'u malee eega dargaggoomeen booda dargaggeessi sun abbaa kiyyaatu na barsiisee hate yoo jee manni murtii irraa hin qeebalu. Namuu dalagaa hojjetu hundaaf ifumaaf itti gaafatama. Dargaggeessi tokko eega guddateen booda haqa barbaaduun dirqama isaati. Dhaamsa islaamaa namoota musliman ta'in biraan gahuun ammoo dirqama keenya kan warra muslimaati. Haa ta'u malee namni tokko dhaamsi isa gahee gahuu baatus yoo bilisummaan akka jiraatu dhiifame muslima ta'ee tura. Fakkeenyaaf gosa lama tan qaroominaa ammayyaa tanaan hanga bara 1950tti waliin argintu ture. Gosti takka kappaawuu kuujaamti. Tan lammeessoo ammoo aborjinoota Awustiraaliyaati. Hanga xumura bara 1950tti gosti tun lamaan qaroomina ammayyaatiin wal arkanii hin beekan. Qorattoonnis haalli jireenya uummata kanaa maal akka ta'e baruuf garas imalan. Wanni isaan dhaqanii achitti arkan ammoo waanuma islaamaan wal fakkaatu. Haa ta'u malee muslima jaanii fi yaaman. Rabbii tokkotti amanan. Rabbi suuraan fakkeeffama jaanii hin amanan. Sanama hin qabuu jedhan. Wayita rabbii isaanii gabbaran ni sujuudan. Maqaa malee wanni hundi islaamaa wal fakkaatti. Kanaafuu daa'imni tokko yoo dhiibbaan alaa itti hin godhamne fadhinnaa isaa rabbiif kennee haruma san irra tura. Nuti muslimoonni nama dhaamsi islaamaa hin dhaqqabin dhaqqabsiisuu qabna. Yoo dhaamsa biraan gahuu baanne rabbiin irraa nu gaafata. Akkanumaa wajjin nuti dalagaa nurraa barbaadamtu daleenuus dalaguu baannus rabbiin suuraa Fussilat suuraa 41ffaa aayaa 53 irratti akkana jedha. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
qura'aanni dhugaa ta'uun hanga isaaniif ifa taatutti nuti mallattoolee teenya moggaa yookiin samii fi lubbuu isaanii keessatti isaan garsiifnaa jedhe. Dhaamsa qaceelloo kana rabbi nama hundi biraan gahuudhaaf dirqama ofirratti fudhatee jira. Kanaafuu musliimni dalagaa irraa barbaadamtu dalaguus dalaguu baatus fakkeenya gaarii tahuu baatus rabbiin qaceelloo qalbii nama hundaa keessa ni kaaya. Waa'ee dhugaa waa'ee tokkochummaa isaatis ni ibsaaf. Namni sun eega dhaamsi isa dhaqqabeen booda tarii karaa dhugaa hordofuu yookiin hordofuu dhabuu mala. Islaamummaa yoon fudhe waan hin jaalladhu hedduu dhiisuun qaba. Farshoo dhiisuun qaba. Dubartii waliin bashannanuu dhiisuun qaba. Shubbisuu dhiisuun qaba. Wantoota islaamummaa keessatti haraam ta'an hunda dhiisuun qaba jedhee waan sodaatuuf islaamummaa fudhachuu dhabuu mala. Yeroo tanatti itti gaafatamummaan tan isaa taati. Haaluma wal fakkaatuun abbaa waan dogongoraa fakkeenyaaf hanni yoo isa barsiise hanni waan hamaa ta'uu isaa baruun dirqama nama baruuti. Hanni waan hamaa ta'uu isaa baruun dirqama nama baratuuti. Hanni cubbuudha. Wantoota dogongora ta'an keessaa tokko. Kanaafuu waan abbaan keenya barsiiseef hin hatee jedhee abbaa murtiitti himuu hin danda'u. Eega rabbiin guddaan qalbii nama kanaa keessa dhaamsa dhugaa, dhaamsa tokkichummaa isaa, dhaamsa sana nama gabbaruun dogongora ta'uu kaayeen booda namni sun yoo dalagaa dogongoraa san itti fufe itti gaafatamni kanuma nama saniitti ta'a. Sababa kanaaf gaafa guyyaa qiyaamaa namni musliiman ta'in tokkolleen kan murtii haqaa rabbii mormu akka hin jirre rabbi nutti hime. Sababni isaa qaamni keessan isinirratti ragaa ba'a. Ijji teessan harki keessan waa'ee keessan dubbatan. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa namoonni azaaba seenan murtii rabbii hin morman. Wanni isaan ja'an carraa takka nuuf kannii hima jiru qofa. Rabbi ammoo yeroon sii dabartee jirtiidha deebisaaf. Addunyaa tanarratti yeroon jiraannu yeroo takka qofa. Ta'us carraa hedduutu nuuf kenname. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa namni musliiman ta'in kan azaaba seenu tokkolleen kan murtii rabbii mormu hin jiru. Namuutuu yaa rabbi naaf araarame qofa jee kadhata. Rabbiin ammoo yeroon dabartee jee deebisaaf. Akkuma rabbi quraana keessatti suuraa al-mulk suuraa 67ffaa aayaa lamarratti ibsetti jireenya ammaa kun addunyaa itti aantuuf iddoo qormaataati. Deebisaa siif kana jeetiin abdan. Allah says in Surah Mulk chapter 6 and verse number 2 is the test for the hereafter. Hope that answers the question, sister. Is any other non namni muslima hin ta'in kan Dr. Zakir Naayikiif gaafii dhiyeessuu barbaadu jira. Yoo hin jirre ati itti fufuu dandeessa. Galatoomi. proceed, sir? Thank you. Assalamu alaikum. My name is Navida. Maqaan kee Navida Ahmed Jaama. Ogeessa baqeessanii hodhuuti. Ogeessa jabaa qaama namaa baqeessee hodhu ta'uudhaaf haalaan leenjii qabda. Wanni Dr. Zakir gaafachuu barbaadu. Daawaa haala gaariin godhuudhaaf hoo leenjiin barbaachiftu hangam leenjii qabna? Question that he is a surgeon and to be Obboleessi ogeessa baqeessanii hodhuuti. Ogeessa baqeessanii hodhuu ta'uudhaaf haalaan leenjifamuu qabda. Daawaa godhuudhaaf hoo haalaan leenjii fudhachuun hin barbaachisu jee gaafate. Obboleessa barbaachisaadha. Haa ta'u malee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Bukhaarii keessatti ballighuu anni walau aayaa jedhan. Aayaa takkallee taatu waan narraa dhageessan dabarsaa jedhan. Kanaafuu aayaa takka ni beekta taanaan yoo xiqqaate dhageessan firraa geessi. Eegaan beekumsa hedduu horadhee akka Sheekh Ahmad Diidaatti hin boodaan daawaa godhe yoo hajjattu ta'e yeroon akkas jaamtuun dhuftu. Ogeessa baqeessanii hodhuu ta'uudhaaf ulaagaan barbaachiftu digirii duraa argachuudha. Osoo digirii ta'e hin argatin yoo nama baqeessite ni hidhamta. Waliigallee haaluma wal fakkaatuun daawaa godhuudhaaf aayaa takka qofa beekta taanaan aayaa san sirriitti yoo beektu ta'e daawaa godhuu dandeessa. Ogummaa fayyaatiin wal qabatee MBS itti aansee MD itti aansee DM akkasumas MS MCH wantoota jaamantu jira. Yeroo ta'e itti kannitee qoratta taanaan ogeessa jabaa taata. Ogeessa baqeessanii hodhuu ta'uudhaaf yoo xiqqaate waggaa 6-7 fixxee jirta. Akkasiimi sanuu eega qormaata kutaa 12ffaa xumurtee dabarteen booda daawaa foo yeroo hangam kannitee jirta. Hangam injiinera ta'uudhaaf waggaa 4, doktora ta'uudhaaf waggaa 5 irratti fixna. Wayita gama daawaa dhufnu ammoo halkanuma takkaan nama jabaa ta'uu feena. Halkan tokkotti daa'ii jabaa ta'uu hin dandeessu. Garuu ammuma jalqabuu qabda. Yoo xiqqaate dubbachuu danda'e. Waa'ee kiyyaa wal qabatee ijoollummaa tiyyatti arrabni kiyya hidhaa ture. Gaafaan dargaggeessaatis wal hidhaa ture. Gaafas maqaan kee eenyu jettee osoo na gaafatte maqaan kiyya Zaakir jeetiin sitti hima. Sun ana ture. Eegaan Sheekh Ahmad Diidaat arkeen booda garuu isaa inni hawwatame. San boodaan daawaa godhuu jalqabe. Wanni inni hubachuu danda'e eega namoota musliiman ta'een waliin haasa'uu jalqabeen booda arrabni kiyya wal hidhuu dhiisuu isaati. Namni aadumatti gara waltajjii ol bahe arrabni isaa wal hidha. Ogeessa jabaa kan baqeessanii hodhuu ta'uu kaayyeeffachuu ni dandeenya. Anis kana kaayyoo godhachuu ni danda'a.
waanuma barbaaddan kaayoo godhachuu dandeessan haa ta'u malee an takkaa nama 25 duratti haasa'uun hin danda'a jee yaadeen beeku waan akkanaa kaayoo godhadheetis hin beeku an nama arrabni wal hidhu nama gingisuun ture amma alhamdulillah gargaarsa rabbiitiin namoota 100 lakkaa'aman namoota 1000 lakkaa'aman dura dhaabbachuu dandeetiin jira qajeela liif tiiviidhaan namoota miliyoona duratti haasa'uu dandeetiin jira alhamdulillah seenaatiif booda deebitee osoo ilaalte an silaa namoota daawaa godhuu danda'an keessaa nama sadarkaa xumuraa irratti argamu haa ta'u malee jihaadaan godhe jihaada jechuun seefiin fudhadhe jechuu miti carraaquu tattaafachuu jechuudha ani nin carraaqe nin tattaafadhe rabbiilleen karaa naaf bane rabbi suuraa al-ankabuut suuraa 29 ayaa 69 irratti warra karaa keenya keessatti qabsaawan karaa keenya isaaniif qajeelchinaa jedhe anis nin qabsaawe alhamdulillah wayitaan daawaa godhuu jalqabu arabni kiyyallee neekkachuu jalqabe garuu ammaas yeroo tokko tokko waltajjiin alatti arabni kiyya numa hidhama numaan gingisa waltajjii irratti garuu alhamdulillah ni hiikkata mu'jizaadha sheekh ahmad diidaatu na kakaase waanin kaasete isaarraa dhagahe dubbachuun jalqabe an haasa'uu jalqabnaan rabbiilleen haalaan irratti na gargaarutti fufe anis irraa asitti argamuu dandeetiin jira osoon nama jabaa ogeessa baqqeessanii hodhuu ta'e isin asitti argamtan ture akkasiime umriitii dargaggummaa tanaan kabajaa rabbinaaf kan ogeessa jabaa baqqeessanii hodhuu ta'uun waan argamuu miti dalagaa daawaa tana keessatti mashaayikoota gurguddoon mootota biyyaatiin ministeerota wal harkeetiin jira an beekamtiif jee daawaan goone ogummaa fayyaaf irraa hin dhiise duraan ogeessa fayyaa ta'uun dalagaa jabduu dachii tanarra jirtu je'ee waan amaneefin ogeessa fayyaa ta'e ammaas alhamdulillah ogummaa jabduudha jabduu miti jechaan jiru ta'us ogummaa isirra haalaan caaltuun argadhe kanaafuu doktora qaamaarraa gara doktora qalbiittiin jijjiirame garuu obboleessa waan irra dhageessi dabarsi namoonni haasawatti gammadanii harka dhoonii galan boru yeroo gara dalagaa deemanii irraanfatan haaluma dur keessa turanitti deebi'an silaawwete gara dalagaa deebi'an waan narraa dhaga'an jecha takkaas taatu irra deebi'anii himuu qaban ture yoo xiqqaate parsantii 10 yoo 10 nuun taane parsantii 5 yoo xiqqaate parsantii 2 jalqabaa akkuma jalqabdanii rabbiin isin gargaara akkuma daawaa godhuu itti fuftanii rabbiin irratti isin gargaara ani leenjii takka illee fudhanne namni tokko illee na hin leenjiifne maasha Allah rabbiitu na gargaare gargaarsa isaatiin malitti kun hundi ta'uu hin danda'u ture haa ta'u malee Mumbayitti leenjii warra daawaa godhuuf kanneen ni qabna namoota 10 leenjii gabaabduu guyyaa 30 hanga 40 turtanii kanneen namoota nu biraa leenji'anii bahan osoo gartanii hundi isaaniitu qura'aana hadiisa macaafaa fi baagwaad giitaarraa lakkoofsaa fi bakka dhaamsi jiru karaa salphaan himuu danda'an inni duraa gargaarsa rabbiiti tan lammada ammoo dalagaa jabduudha sadaffaan ammoo mala daawaati kanaafuu tokkoffaan gargaarsa rabbiiti dalagaa jabduu dalaguun ammoo sirraa eeggamti mala daawaa ammoo nutu hanna sun garuu waan hedduu nama yaachiftuu miti hundaafuu hanga ogeessa jabaa taatutti eeguun qabdu waan baytuun jalqabe rabbi ammoo sanirratti si gargaara deebisaasiif kana jeetiin abdadha It takes a person away from Allah subhanahu wa ta'ala rather towards Allah subhanahu wa ta'ala. Can I ask sister from this